salphataa namaa xiqqaataa namaa jechuun nama kijiba namarra kaahee kijibaan nama himatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Har'a waa'ee kijibaa irraa dubbanna. Kijibni kun jireenya ilma namaa ni balleessa. Waan Rabbiin addunyaa tanarratti uumee fokkise keessaa inni jalqabaa kijiba. Gabrichi tokko kijibuun duratti Rabbi biratti kijibaa jedhameetiin barreeffamaa jedhan ergamaan keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabrichi dhugaa dubbatullee Rabbi biratti dhugaa dubbataa jedhameetiin Rabbiin isa yaama. Awwala gabrichi kijibu takkaahummoo gabrootan isaa miidhuuf yookiin obboleewwan miidhuuf jecha kijiba gaafa irra kaa'e Rabbi biratti xiqqeenni isa dhaqqabaa jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa diina keessan hinjifachuuf jecha kijibaarraan kaa'ina ragaa dharaa itti yaamatina. Har'a ragaa dharaa itti yaamatte boru garuu ragaan dharaa waan hin jirreef Rabbi biratti xiqqaachuu dandeetta. Na'amani addunyaa tanarratti namarratti kijiba keettee namarratti kijibdee nama sobdee haqaan duniyaa namaa innummaa namaa fudhatteetiin gaafa ati deemte Rabbi addunyaa tanarratti hin qabne jechuun Rabbi si jaalatee mul'isu. Ati xiqqeena guddaa keessa jirta yoo malqiyaamaa salphina Rabbiin walitti siif qabu jira. Waa takka amanaa namni tokko kijibaan injifachuuf jecha kijiba gaafa irra keettanii jirtan addunyaan teessanitti akhiraa keessanitti ni salphattan kanaanaa miti ka jedhe gaafa gabrootan lamaan takka walitti buutee gabrootan lamaan walitti buute wal miite haga gaafa miidhamaan oowuu fi godhutti Rabbiin jidduu san hin seenu. Anaa waa sirraa hin balleessin fakkeenyaaf anaa waa takka quban qabne gaafa nati kijiba fuutee narra keette kijibni ati narra keette san yeroof na boochisuu danda'a yeroof na naasisuu danda'a. Na amani garuu tuteelli tasirruus situ irra miidhamaadha. Maaliif jennaan har'a anarra kijiba keette bor Rabbi biraa gara dhayituun qabdu. Duruun duniyaa tun isiinuu gabaabdudha. Waggaa 40 waggaa 50 yoo guddate waggaa 70 ka irra jiraannuuf jecha kijibaan jireenya namaa balleessuu nama isin baqatee isin dhiisee isinirraa fagaate sodaa isiniif fakkaate jala deddeemtanii kijibaan ganamaa galgala isa tuttuquun jireenyuma keessan balleessa. Isinuma salphis isinuma xiqqeessa malee wanni haaraa wanni isin fiddan hin jiru. Dhugaa dubbachuuf namoonni jireenya namaa kijibaan balleessan miidhamaan isaan jireenya namaa balleessan sanidha. At least namni miidhame takka yookiin namni jireenya isaa kijibaan badee tokko yoo xiqqaate boqonnaa sammuu qaba. Maaliif jennaan ni miidhame malee hin dhugaa dubbachuuf miidhamuun faayidaa qaba miidhuurra jechuudha. Namni miidhame boqonnaa sammuu qaba boohu boqonnaa qaba kadhatu qalbiin isaa nagaa qabdi Rabbii isaa waliin nagaa qaba. Namni miidhe immoo jireenyi isaa laaqamaa inni laaqamaa sammuun isaa laaqamaa ofiin ta'u namaan ta'u ilmaan isaatiin ta'u jireenya laaqamaa keessa jiraata. Maaliif jennaan immooshinni isa hin dhiisu eenyummaan isaa sun isa hin dhiisu osoo akka diinittuu deemu qabaannu taate jechuudha. So ganama galgala warri jireenya namaa kijibaan balleessuuf ganama galgala shahaada qabattan waan kana osoo dhiiftanii nama miidhuuf osoo hin ta'in ufumaa keessaniif uf fayyaduuf jechuudha. Kijibni wanni inni balleessu waa hedduudha. Wanni inni diigus waa hedduudha. Namni kijibaan jireenya namaa balleessu inni badee jira. Rabbiin addunyaa tanarratti illee irraa baasuu ta'a borullee akhiraa irraa baasuu ta'a. Yaa obboleeyyan kiyya isin irratti kijibsiifamee kijibni isin irra kaa'amee osoo haqa qabdan haqa keessan dhokatee jedhee Rabbiin haqa teessan isiniif haa baasu. Warreen kijibaan jireenya namaa diiganii fi kijiba namarra kaahaniif ilaa yoo malqiyaamaa kijibumaan ganamaa galgala nama jala deemaniitiin jireenya namaa tuttuqan boqonnaa nama dhoorgan sammuu nama dhoorgan Rabbiin jazaa isaanii addunyaa tanarrattis boqonnaa isaan haa dhoorgu. Borus akhiraa Rabbi jazaa haa deebi'uuf. Kijibaan nama awwala Rabbi biratti kijibaa jedhamee yaamama. Nama Rabbi biratti kijibaa jedhamee yaamame irraa immoo dhugaan hin eegamtu. Warroota kijibarra jirtan kijiba jechuun waan guddaa shari'aa musliimaa keessatti Rasuul sallallahu alaihi wasallam gaafa tokko gaafatamanii musliimni ni kijibaa jennaan hin kijibuu jedhe Rasuul sallallahu alaihi wasallam. Namni Rabbitti amane takka hin kijibullee hin danda'u. So namni gaafa kijibuu jalqabe amantiin isaa gaafii keessa galte jechuudha. Musliimni yoo Rabbiin itti qaddare dinaa dalaguu hin danda'a. Yoo Rabbiin itti qaddare hatuu hin danda'a. Yoo Rabbiin itti qaddare dogoggoroota biraa keessatti seenuu hin danda'a. Garuu mu'minni hin kijibu. Mu'minni hin kijibu. So garaagarummaan nama mu'minaa fi kaanii kijibuu dhabuudha jechuudha. Kijibni kun akkaataa fi karaalee qaba. Nama diiguuf, nama wal lolchisiisuuf, nama walitti naquuf kijiboonni kijibaman ilfaman qaban. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.